Akka Efreemiin galata keen himaa jaalala keef durbee aannan wareegamaa oduu diinaa ilaale bodaattiin deebi'oo tokkicha jedheera sirraadhaan hin ba'u. Kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya wangeeltuu hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u maqaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam maqaan ishii ergamoonni waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuufaa ta'anii guyyaa har'aa kana koorsii walitti fufiinsaa waa'ee kadhannaa kutaa 17ffaa kan walitiin ilaallu kadhannaa yeroo abdii kutan kadhatamuu kan jedhudha. Kadhannaa yeroo abdii kutan kadhatamu namni gaa waan garaagaraatiin yaada garaagaraatiin rakkoowwan garaagaraatiin abdii kutachuu danda'a jechaadha. Egaa dhugumatti namni waan eege sana waan barbaade sana yoo argachuu baate dhibeen abdii nu kutachiisuu danda'a. Fayyaa dhabuun abdii nu kutachiisuu danda'a. Waan eegne, waan barbaanne, waan yeroo sanatti nuuf barbaachisu dhabuun keenya abdii kutannee akka nuti dhiphannu taasisuu danda'a jechaadha. Haa ta'u iyyuu malee namoonni yeroo abdii kudhatan kadhannaa akkamii kadhachuu danda'u kan jedhuudhaaf guyyaa har'aa kana hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo ilaaltan abdii gaafa kutattan maalirratti abdii kutattan? Abdii kutachuu keessaniif immoo bu'aas hin buufattan maalidha? Isa kanaaf immoo maaliitiin abdii kana horachuu dandeessu kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Viidiyoo kana laayikii fi sheerii sabiskiraayibii gochuudhaan miseensi haaraa yoo dhuftan miseensa chaanaalii keenyaa ta'uu dandeessu waan ta'eedhaaf Waaqayyo hunduma keenya nu haa barsiisu. Egaa Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gorsu jecha isaa jiraata bara baraa ta'e kan akka nu barsiisuu fi akka nu gorsu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa ilmaan namootaa namoonni kallattii garaagaraatiin abdii kutuu danda'u. Abdii kutuun kun immoo mallattoo shakkuuti. Kun akka hin taaneedhaaf yeroo abdii kunnu maal kadhanna akka jabaannuuf akka cimnuudhaaf kan jedhu guyyaa har'aa kana waliitiin ilaaluun barbaachisaadha. Kutaa 17ffaa waa'ee kadhannaa jechaadha. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon jedheetu eegala. Sanaan booda jaalatamaa yaa gooftaa koo uumaa koo Iyyasuus Kiristoos baay'ee kan nama naasisu abdii kutuudhaan abdii kutuun keessa koo galeera. Rakkoon koo hundumaa baay'ee guddaa ta'uu isaatiin baay'ee walxaxaa ta'uu isaarraan kan ka'e ammas kanan hin qabu. Humni koo fooniin abdii yookiin immoo abdii kan hin qabne yookiin immoo jabaachuu hin dandeenye kan biraa haafuuti dhimma rakkoo kanaa illee beekuun dadhabsiiseen dhiphachaa jira, jooraa jira. Ilaala. Keessa koo kan gale rakkoo sanallee maalummaa isaa beekuu yookiin immoo dagadheetan dhiphachaatii jiraa jedha. Yaa gooftaa ko rakkoo fi gaddina akkamii galaana dambalii galaanaa ta'ee keessa kootti akkam akkan dhiphadhe na ilaali. Keessa kootti ammam akkan dhiphadhe na ilaali. Uumamuu kootas nan jibbe. Guyyaan itti dhaladhes nan abaare. Abbooliin baay'een guyyaatti dhalatan abaaranii jiru. Maaliif ana irratti rakkoon dhiphinni wanti rakkisaan wantoonni garaagaraa akka isaan baay'atan rakkoodhaafis akkan ta'e yaa gooftaa ko kan na argan hundumaa dhiphina laphee koorraa lubbuu koorraa kan ka'e miidhaa fooniirraa kan ka'e maaliif Waaqayyoon adabe? Adabbiin Waaqayyoo kunis irratti ta'e kun badiisaarraa kan ka'edha jechuudhaan guyyaa hundumaa guyyaa dhiphinaa dabarsuudhaan badii koo hundumaa baay'atee waan ta'eedhaaf miti yaa gooftaa ko ati abdii warra dhabaniif abdii taata. Warra gaddaniif ni jajjabeessita.
warra dhiphataniifis dhiphina keessaa baasta. Furmaatas ni laattaafi. Ciminni kee kan ta'u beekee gara keetti dhufeera. Ilma keetiif jedhiitii koochoo kee jalatti na fudhadhu, yeroo sana nan jajjabaadha. Ana garbicha kee rakkoo qabamee fayyina barbaadee hiyyoommaadhaan rakkatee dhiphachaa jiru, siree isaa irra ciisee boo'aa kan jiru, seenaa koo kana jijjiiri. Waltajjii irrattis akka si kabajuuf yeroon si yaadu akka hin jajjabaadhu na taa'essi. Uummanni hundumtuu dhibee isaa irraatii kan ka'e isa jibbaa kan ture akka namicha dhibamaa sanaa irraa fagaatee jiraachaa warra ture, kan dhiphatan hundumaa warra abdii kute hunduma keessatti rakkoo hunduma keessaa kan nama fayyistu abdiin koo isadha, sidha waan ta'eedhaaf argachuun koo, uffachuun koo, kaa'uun koo, ciisuun koo sidha waan ta'eedhaaf abdiin koo akka itti fufu yaadeen jajjabaadha. Ammas yaa Waaqa ko, ana namicha miskinicha kana ilma kee seenaa isaa jijjiiri. Ati gara jabeessa otoo hin ta'in gara laafessadha. Naannoon koo marsanii abdii dhabuu kootiin warra na abaaran, warra natti qoosanin rakkoof kanaaf furmaata akka naa kennituuf tasfaa yookiin immoo abdii akka hin kunne na taasisi. Hiddi badiinsaa laphee koo keessaa buqqisiiti gati. Waan hundumaa irratti si gargaaraa, si gaafachaa, jeequmsa kootiif abdii, abdii kutuutuu kootiif immoo abdii akka argadhu na taasisi. Laphee koo irratti galmee jireenyaatiin galmeessi. Waan hundumaa irratti ta'uu keetiin akka na gargaartu na taasisi. Siin jaalatamaa tokkicha Gooftaa koo uumaa koo fuulduratti cimaa, dadhabaa, cimina akkan ta'uudhaaf furmaata kan itti irratti furmaata ni kennita waan ta'eedhaaf waan hundumaaf hundumatti rakkoof dhiphina koo hundumaa keessaa akkan ba'u gadda kana hundumaa narraa fageessi, amantaa koo naaf ida'ii jedha. Galaanicha kuttee akka ceesiste warra Israa'elotaa garaa gogaa sana maseena kan akka da'u taasiste, warra maseena daa'ima akka argataniin akkuma badhaaste, warra du'anii jiran du'a keessaati akkuma kaaste, warra rakkatanii jiran rakkina keessaa akkuma baaste, kan ta'e hunduma rakkoo kee dhiphina koo kana ana faana jiru kanarraati dhabamsiisi. Waaqa eebbaa hafuura xuraa'aa waan hundumaan na marsee jiru kana, cinaa koo buufatee jiru kana abdii akka argadhuudhaaf narraatii abboomi. Jajjabina koo, abdii koo, fayyummaa koo, eegumsa koo, fayyina koo siin kanan badhaafame. Ati badhaasa kooti, ati eegaa kootidha. Fayyina siin alatti ta'u hin jiru. Miidhagni koo sidha. Muudamuun koos, guddachuun koos sidha. Gaa'illi koos, bu'uureffachuun koos siinidha. Kan eeyyamte hundumaa akka argadhu, kan naaf eeyyamte hundumaa akka argadhu siin ta'ee amanee eegumsi kee keessa koo akka jiraatu, hanga bara baraatti gargaarsa kee akka argadhu. Haadha koo qulqulleetti Dubroo Maariyaam rakkoo dhiphina narra qaqqabe ilaaltee atis ilma kee akka naa himtu nagaa naaf ta'i, na tasgabbeessi. Haadha koo qulqulleettii Tsiyoon of jajina koo sin taasisa. Nagaa fi jajjabina jireenyaatiin akkan jiraadhu na taasisi jechuudhaan kadhannaan kun immoo yeroo abdii kunnutti,
Qulqullichi Daawit asirratti waa jedha faaruu 37 lakkoofsa 3 gubbaa irratti amma eenyudha inni abdiin koo amma eenyu abdiin koo inni Waaqayyoodhaan mitii jedha. Amma eenyu abdiin koo inni Waaqayyoodhaan mitiyuu jedha. Ilmi namaa Waaqayyo malee abdii biraan qabu. Yoo abdii kunne abdiin keenya Waaqayyoodha. Keessumaa qulqullichi abbaan keenya Phaawulos Qorontos 1:13 gubbaa irratti amantaa abdii jaalala isaan kun wal faana jiraatu jedhe. Namni amantaa qabu abdii qaba. Namni abdii qabu jaalala qaba jechaadha. Kanaafidha keessumaa kiristaanni jireenya har'a jiraatu qofa bu'uureffachuu hin qabu yookiin immoo karoora godhachuu hin qabu. Waan bor argatutu hunda caala jechaadha. Jireenyi bor argan eebbi bor argan hunda caala. Keessumaa qulqullichi Phaawulos lammaffaa Xiimotewos 4:3 gubbaa irratti yeroodhaanis yeroo malees cimaa nuti bar Waaqayyoon galateeffachuu kan qabnu. Waaqayyoon galata galchachuu kan qabnu. Gaafa argannu, gaafa fayyaa qabnu, gaafa humna qabnu, gaafa qabeenya qabnu qofaa miti. Dhabanis Waaqayyoon galateeffachuu Iyyoob irraa barachuudha. Dhabanis Waaqayyoo faana ta'uu duuka bu'oota irraa barachuudha. Yoo jiraannus Waaqayyoodhaaf, yoo dunus Waaqayyoodhaaf. Qorummaan nuti hin dandeenye ba'aa keenyaa ol ta'e immoo Waaqayyoon nu hin qoru. Inni nama hin qoru waa namaatiin. Seexanni garuu nama qoruu danda'a. Hawwiin ofii nama qoruu danda'a. Biyyi lafaa nama qoruu danda'a. Hiriyaa keenya fakkaatee nu qoruu danda'a. Kana beeknetti deemuun keessumaa abdii kutuu namoota baay'ee biratti mul'ata. Egaa kaayyoon abdii kutuu yookiin immoo tasfaa maqurata kan jedhamu kun kaayyoo amantii dhabuudha. Kaayyoon abdii kutuun hir'ina amantaatiin rakkoo dhufu yookiin immoo dhibee dhufuudha. Kanaan booda namni abdii kute qoricha dhuguu danda'a, of fannisuu danda'a, gamoorraa of darbee ajjeesuu danda'a, bishaanitti of gatuu danda'a, waan garaagaraa ofirratti hojjechuu danda'a, lubbuusaa baasuu danda'a, lubbuu namaa baasuu danda'a, of balleessuu danda'a, namas balleessuu danda'a namni abdii kute. Kana jechuun karaa biraa abdii kutu jechuun Waaqayyoon hin qabne jechaadha. Dhiphachuu keenyaan immoo rakkoo nurra qaqqabe sanana yookiin immoo rifeensa keenya isa adii gurraacha isa gurraacha adii tokkoon ishee buqqisnee deebisnee dhaabuu hin dandeenyu. Maayikiroo sekondii tokkootiif gargaarsa Waaqayyoo malee abdii Waaqayyoo malee wanti goonu hin jiru. Inni guddaan har'a kan dhabneef bor argachuu keenya barree, har'a kan gaddineef bor jajjabina keenya argine, har'a kan beelofne bor qoofuu keenya yaadne, har'a kan dhibamne bor fayyuu keenya yaadne, har'a kan qoramne bor qorumsa keenya keessaa ba'uusa abdanne jiraachuun deddeebi'uun abdiin jiraachuun barbaachisaadha. Kanaafidha amma eenyu abdiin koo inni Waaqayyooti mitiyuu jedha. Abdiin ilma namaa, abdiin namootaa Waaqayyoo fi Waaqayyo qofaadha. Waaqayyoo fi Waaqayyo qofaadha. Kanaan ala kan nama gargaaru, kanaan ala kan nama oolchu tokkollee hin jiru. Namni baay'een Waaqayyoon abdataa jiraayi. Gaafa abdii kutu immoo kadhannaaf kadhatoodhaan Waaqayyo fuulduratti kadhannaasaa dhiyeessaayi. Dhugumatti Waaqayyoon rakkoo keenya, dhugumatti Waaqayyoon dhiphina keenya, dhugumatti Waaqayyoon beeluu keenya, dhugumatti Waaqayyoon dhibamuu keenya, dhugumatti Waaqayyoon hidhamuu keenya hin agarree miti. Gin isatti himuudha, yaadachiisuudha. Yaadachiisuu barbaachisa. Rakkoo jiru keetti maal baranneetu, rakkoo jiru keetti maal hubanneetu bor immoo tarkaanfii keenya cimsaa jirraa. Waaqayyo waliin jiraachuudhaaf yaadaa jirraa. Eebba Waaqayyo argachuudhaaf deddeebi'aa jirraa kan jedhu beeknee deddeebi'uun dirqama kiristaana tokkooti. Kana beekuun barbaachisaadha. Egaa barnoota kana keessatti sheerii fi sabiskiraayibii laayikii gochuun gatiitti hin kaffalamu. Egaa namoonni tokko tokko dhufanii diislaayik kan godhan jiru. Diislaayik jechuun immoo maal jechuudha? Hin jaalanne viidiyoo kana hin jaalanne jechuudha. Jaalachuudhaafis mirga keessanii, jibbuudhaafis mirga keessanii, fudhachuudhaafis mirga keessanii, fudhachuu dhiisuudhaafis mirga keessanii. Garuu waan beeknu ni dubbanna, waan dhageenya ragaa baana. Yesammaana'oon inni naaggaral, yaayyeewun masakiraalle. Kan dhageenye ragaa baana, kan dhagarre immoo dhagarreera jenneetti dubbata kan jedhanii duuka bu'oonni dubbatan asirraati barumsa guddaa kan nuu ta'uusaa beektanii
deemuun barbaachisaadha jechaadha. Isa kanaatiif egaa akkuma beekamu namni kiristaanni abdiin kutu yoomillee kiristaanni abdiin kutu abdiin keenya eenyudha? Waaqayyodha. Abdiin keenya maalidha? Isa booda argannudha. Abdiin keenya maalidha? Rakkoo nu qaqqabe too hin ta'in rakkoo nu qaqqabeen booda eebbadhu. Fakkeenyaaf Iyyoob ilaaluudha. Du'aan booda jireenyi jiraachuusa. Dhabuun booda argachuun jiraachuusa. Gadduun booda gammachuun jiraachuusa. Hidhamuun booda hiikamuun jiraachuusa. Boo'uun booda faarfachuun jiraachuusa beekuudha. Akkatti jiraachuudha. Isin warra biyya Arabaa jirtan waa meeqa isin dhiphisuu danda'a? Jireenyi keessan, nyaanni, uffanni, rakkoon gidiraan ahizaaboonni isin irratti hojjetan, boqonnaa dhabuun keessan, qarshii achi ergitan immoo gara biyyaatti gaafa ergitan isin jalaa nyaatamee obboleessi obboleettiin balleessee rakkoo kana isin qaqqabsiisuun isaanii isin gaddisiisuu danda'a. Dhiphachuu danda'u. Gaafa dhiphatan bar dafee namaa hin bari'u jechaadha. Gaafa dhiphatan namaa hin bari'u. Halkan tokko halkan 3-4 namatti ta'a. Sa'aatiin tokko sa'aatii 5-6 namatti ta'a. Isa kanaaf halkanicha dhee kan bariisu. Guyyicha dukkanaa'e guyyaa ife immoo kan dukkaneessisu. Rakkoo kan nama qaqqabeef immoo kan eebbaan laalu. Isa nagaa dhabeef nagaa, isa daa'ima dhabeef daa'ima, isa fayyaa dhabeef fayyaa. Isa nageenya dhabeef nageenya kan laatu eenyudha? Waaqayyoof Waaqayyo qofaadha. Gara Waaqayyootti kadhannaa kana dhiyeessuun barbaachisaadha. Kutaa 17-18ffaa immoo yeroo iftu kan laallu dhibee keessa teenye waaqayyoodhaaf kadhannaa dhiyeessuun bahimam giዜያት የሚጸለዩ ጸሎት yeroo miirri dhukkubbi nutti dhaga'amu immoo kadhannaan kadhannu maalidha kan jedhu immoo kutaa meeqaffaadha? Kutaa 18ffaa yeroo dhuftu miirri dhukkubbii gaafa nutti dhaga'amu kadhannaa kadhannu kan jedhu kutaa 18ffaa karaa wangeeltuu ni ilaallaa. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Kan nu barsiiseef kan nu gorse waaqayyoof galanni haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa torbee dhuftu immoo kutaa 18ffaa yeroo dhibeedhaan qabamnu dhibee keessa teenyee yommuu dhibamnee jirrutti kadhannaa waaqayyoodhaaf dhiyeessinu kan jedhu kutaa 18ffaa waliin ni baranna. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Nagaan tura. Waaqni abbaa, waaqni ilmaa isin faana ta'u kan bara laphee keenyatti nu barreesse firii 30-60 dhibba akka buufan gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nu gargaaru nagaatiin tura.